Naannoo keenyaatti biiroo dhumtii misooma jallisii horsee bulaa hojiin inni itti xiyyeeffatee hojjetu keessaa tokko naannoo horsiisee bulaatti horsiisee bultoota keenya keessattuu naannoowwan gammoojjii jiranii jiruuf jireenya isaanii akka inni fooyya'u gochuudha. Kanaaf immoo hojiin hojjetamu tokko hojii dhiyeessa bishaaniiti jecha. Bishaan naannoo horsiisee bulaatti hiikoo addaa waan qabuuf horsiisa beeladaatiif dhugaatiidhaaf misooma lafa dheedumsaatiif ergaa guddaa waan qabuuf isa kana irratti xiyyeeffannee hojjenna. Biiroo misooma jallisii kan jedhamu kun inni guddaan tokko dhiyeessii naannoo horsiisee bulaatti bishaan dhiyeessuudha jechaadha. Inni kan biraa naannoo horsiisee bulaatti horsiisii beeladaa bal'inaan horsiifamaa jiru kun oomishatti jijjiirame oomishi isaa immoo dinagdee keessatti gahee isaa akka taphatu horsiisee bulaan immoo kana keessaa fayyadamaa akka ta'u hojjechuudha. Kanaan wal qabatee giddugala gabaa baadiyyaa kan beeladaa kiliinika fayyaa horii akkasumas immoo sirna calcala dinagdee horsiisee bulaan irraa fayyadamu beeladaa hojii wal qabatuun hojjetamaa jechaadha. Gama biraatiin misooma margaati kan lafa dheedumsaa irratti hojjetamu. Margi naannoo horsiisee bulaatti nyaata beeladaatiif oolu bal'inaan akka oomishamu jallisiidhaanis gannaanis akka oomishamu sosochii uummataa godhanii nyaata beeladaa akka inni misoomee kuufamu gochuudhaaf hojjetamaa tureera jechuudha. Beeladii horsiisee bulaadhaa qabeenya guddaadha. Yeroo tokko tokko hongeen yeroo uumamee jedhu horsiisee bulaan keenya beelada yeroo dheeraadhaaf jireenya isaa bu'uura godhatee ittiin hojjechaa ture. Sababii hongeetiin akka inni jalaa hin mancaaneef yoo hongeen uumamee dhufu immoo beeladni waan miidhamaniif beelada miidhaman sana immoo bakka buusuuf sirna inshuraansii beeladaa jedhamu diriiree jira. Godinaalee qabnu 9 keessatti naannoo horsiisee bulaa keessatti hojiirra oolaa jira. Aanaa hunda keessatti jechaadha. Inni kuni horsiisee bultoonni beelada qaban loon, re'ee, hoolaa, gaala hundasaa dursanii galmeessisuudhaan baay'inaanii pirimeemii kan jedhamutu jira isa bitachuudhaan akka isaan inshuurd ta'an akka isaan yoo balaan tasaa dhufee jedhee abbootiin horsiisa beeladaa kana irratti bobba'an akka isaan irraa fayyadamu gochuudhaaf hojii hojjetamaa turedha jechuudha. Erga piroojektota finnaa dhiyeessa bishaanii irratti hojjennee as horsiisee bultoonni keenya iddoo baay'ee isaatti hojii qonnaatti galuudhaaf sochii jalqabameera. Gam tokkoon hongeen bara 2015 dhufee ture sun carraa dinagdee biraa akka laalan loon isaanii beelada isaanii waan jalaa miidhee jireef carraa dinagdee biraa akka isaan ilaalan taasiseera. Kanaan jecha immoo dhiyeessa bishaanii biiroon keenya hojjetee agarsiisee fi akkasumas qonna ganna irratti rooba roobu fayyadamuudhaan keessattuu Booranaa fudhanneenne haga qamadii gabaa giddu galeessaatiif dhiyeessuutti qaqqabaniiru jechaadha. Kanaaf bakka carraan roobaa jiruu fi akkasumas bishaan jirutti sochiin fedhiin gara qonnaatti of madaksanii qonnaa eegaluudhaaf jalqabamee jira jechaadha. Akka biirootti horsiisee bultoonni hojii horsiisa beeladaarraa ba'anii akka qonnaa jalqaban miti kaayyoon keenya. Kaayyoon keenya maalinni carraa dinagdee jiru horsiisa cinatti jiru haala dinagdeen isaanii dandamatuu danda'uun kan hojjennu jechaadha. Kanaaf guutummaa guutuutti hojii horsiisa beeladaa keessaa ba'anii hojii qonnaa hojjechuudhaaf tokkoffaa barsiifanni isaa bal'inaan hin jiru. Lammaffaa naannoo horsiisee bulaatti itti fufiinsaan dhiyeessi bishaanii keenya hojii qonnaa hojjechuudhaaf gahaa miti. Roobi roobus yeroo muraasaaf roobaa hangi isaas xiqqaadha jechaadha. Garuu immoo hojii kana keessatti oduma beelada horsiisanii cinaatti immoo nyaata isaanii sadarkaa maatiitti akka isaan wabii isaanii mirkaneeffachuu danda'aniif jalqabbiin jiru haga ta'e gaariidha. Garuu kun barsiifata tireendii kanaan horsiisee bultummaadhaa gara hojii gamiisa horsiisee bulaatti ceesisuudhaaf taasifamuun jalqabbiin jiru gaariidha jennee madaalla jechuudha. Qusannoon rakkoo akka waliigalaatti akka naannoo keenyaatti qonnaan bulaa biras horsiisee bulaa biras jirudha. Keessattuu naannoo horsiisee bulaatti immoo alatti loon horii lakkaa'utu irra jireessaan mul'ata. Yeroo hongeen dhufus tokko dafanii
hongee sana jalaa baasanii horii isaanii gurguranii maallaqatti geeddaranii maallaqicha kuufachuu wajjin wal qabate rakkoo bal'aa jira. Garuu amma dhiyeenya kana barsiifata amma dhufaa jiruun aadaan qusannaa isaanii xiqqoo haga ta'e fooyya'aa dhufeera. Garuu hundeerraa jijjiirameera jedhamuu hin danda'amu. Hojii nu barbaada jechuudha. Akka naannoo Oromiyaatti parsantiin 40 lafi jiru lafa horsiise bulaan irra jiraatudha. Uummataan immoo uummata miliyoona 5 ol beelada gara miliyoona 15 oliitu jira. Kun hundumti isaa potenshaala dinagdee guddaa naannoo keenyaatti jedhamee fudhachuu naannoo duwwaatu hin taane haga biyyaatti jecha. Kanaaf akka mootummaatti hojiin amma jalqabnee jiru dhiyeessa bishaaniitii fi akkasumas hojiin bu'uura misoomaa naannoo horsiise bulaatti babal'isu. Naannoon horsiise bulaa barsiifata kanaan dura turerraa barnootaan teeknooloojiidhaan fayya qabeessas ta'ee aadaa qusannaas godhatee investimantiitti ce'uudhaaf hojiin hojjetamaa jiru jira. Gama horsiise bulaatiinis haala amma jijjiiramaa amma dhufee jiru kana itti fayyadamuudhaan dafanii dinagdee horsiisa irratti xiyyeeffatee jiru kana qofaa utuu hin taane gama biizinasiitti jijjiiruu, qusannoo jajjabeessuu, daldala keessa galuu kana of jajjabeessee jiruuf jireenya isaa jijjiiruu qabaa kan jedhu akka waliigalaatti qabna jechaadha. Wanni amma jalqabne kun waggoottan 5 darban kana keessa jijjiirama guddaa finnee jirra. Kaayyoon keenya fuuldura jirus tokkoon beellada amma naannoo horsiise bulaatti bal'inaan horsiifamaa jiru kana seentarii ekspoortii gara kibba Oromiyaatiin naannoo Mooyyaaleetti akkasumas immoo gara baha Oromiyaatiin immoo naannoo Mi'eessootti akka inni ijaaramu warra federaalaa wajjin dubbannee taasisaa jirra. Kanaaf horsiisi beeladaa keenya karaa ekspoortii keenya jajjabeessuun karaa dinagdee horsiise bulaa jijjiiruun hojjetamaa waan jiruuf isa kana cimsinee kan itti fufnu ta'a jechuudha. Akka waliigalaatti piroojektota keessattuu piroojeektii Finnaa jedhamu kan hojii hidha sasalphaa naannoo gammoojjiitti bokkaa marsaadhaan roobuu kanatti hin qabannee teenyu irratti hojjetamaa jirudha. Kana keessaa piroojeektii 73 jalqabame irra caalaasaa gara piroojeektii 37 kan ta'u naannoo horsiise bulaati. Naannoo kanatti hojii hojjenneen jijjiirama guddaa agarsiisneerra jechaadha. Kana jechuun bishaan ganna silaa roobee darbuu danda'u qabachuudhaan horsiise bulaan sodaa dhiyeessii bishaanii kanaan dura bootteedhaan gaggeeffamaa ture, margi giddu galeessa kanaatti fe'amaa ture, isa kana hambisuun danda'ameera. Rakkoon akkasii bara kana fakkeenyaaf hongeen nu mudatee ture garuu iyyi isaa utuun dhaga'amiin achitti seetil gochuu dandeenyeerra jechaadha. Kanaaf piroojeektoonni nu hafan immoo hin jiru. Boorana Bahaa keessatti, Baalee Bahaa keessatti kan nu hafan hin jiru. Isaan kana ariifiidhaan yoo fixnee jennee itti aansines piroojeektoota wal fakkaataa naannoo horsiise bulaatti dhiyeessa bishaanii wajjin hojjennee guutummaadhaan dinagdee dandamate, dinagdee hongee dandamatu naannoo horsiise bulaatti ijaaruu danda'ama jechuudha.